Ashamaa akka fuunee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayilaa subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa nuti illee isin simanna. Oduu gammachiisaa araara mootummaa fi waboo gidduutti maaltu jira? Sooshaal miidiyaa kanarratti waa hedduutu deemaatiin jira. Maaltu dhugaadha? Maaltu soba? Maaltu taame? Maaltu hin taamini? Maaltu lafa jira kan jedhu akkasuma Dr. Ali Birraan eeganu biraa godaanee waggaa tokkoffaa isaa sababeeffachuudhaan artistoonni hayyoonni beektonni adda addaa iddoo garaagaraa irraa Oromiyaa keessa akkasuma federaal raayisii bakka garaagaraa irraa walitti dhufanii jiran keessatti yaadatamaati jira. Kana waliin ilaalla. Jalqaba irratti waa'ee Dr. Ali Birraa kanarrattiin waa xiqqoo takka dubbadheetiin biraachi dabraa Dr. Ali Birraan eeganu biraa godaanee eeganu biraa gartee gara fuula rabbii gara hundinuu ittuma deemna kaa wal duraa duubaan jechuudha eeganu biraa deemee waggaa tokkoffaa isaa sababeeffachuudhaan akka addunyaatti illee yaadatamaati jira. Garuu kan biyya keessatti yaadatamaati jiru kun artistoonni Oromoodhaa guutuutti bifa jechuu dandeenyuun dirra dhawaa dhufanii jechuudha kaleessarraa viidiyoo gabaabduu takka illee isiniif maxxansee ture guutuutti dirra dhawaatti dhufaniiti haala garaagaraatiin kan inni yaadatamaatiin jiru. Dr. Ali Birraan eeganu biraa godaanee waggaa tokko guutee jira jechuudha. Kaleessuma fakkaatu jiruun addunyaa hagarumaa jechuudha. Bakka tana nuti hundinuu irraa hin oollu nuti hundinuu walduma duraa duubaan itti deemnaa jechuudha. Waa'ee yaadannoo Dr. Ali Birraa kanarratti waa lama karaa amantiitiin balaaleffatamaa akkasuma immoo karaa akka nama beekamaa tokkootitti waan addunyaa kanarratti godhamu tokkootittidha kan inni ilaalamaatiin jiru. Karaa lachirraa jechuudhaan akka nama musliimaa tokkootitti fakkeenyaaf Dr. Ali Birraa ammatti wanni isa fayyadu eega gartee gara fuula rabbii deemetti akka nama musliimaa tokkootti akka amantii musliimaa jettu tokkotti jechuudha. Wanni isa fayyadu dura tokkoffaa waan inni hojjete waan rabbii waliin isa wal madaalchiftu hojii isaa qofa jechuudha. Kasanirraa fi namni addunyaa irratti hafee du'aayii kadhachuufidha. Akkasuma kallattii amantiin hayyamtuun tartiibni yoo jiraate sadaqaa maqaa isaatiin sadaqachuudha. Kan biraa immoo addunyaa irratti wantoota gaggaarii gartee inni hojjetamu maqaa isaatiin moggaasuun maqaa isaatiin godhuun dhima jirachuudha. Sun duraanis sun karaa kallattii amantiitiin jechuudha. Karaa biraatiin ammoo kan waggaa tokkoffaa yaadatamuu kanarratti fakkeenyaaf namoota amantii waan kana balaaleffatan waan hin argeefidha. Namoonni amantii waan kana balaaleffatanis akka amantiititti sirriidha. Garuu ammoo wanti godhamaa jiru kun waan Ali Birraadhaan wal qabatu miti. Ali Birraan amma fuula rabbii jira akkuma jenne kana hojii isaa qofaan jechuudha. Isaa waliin qabattu kan ammaa kun jechuudha. Wantoonni amma godhamu kun addunyaa irratti tarii fakkeenyaaf yaadannoon isaa kun yookiin achirratti dhiichisuudhaaf yookiin farshoo dhuguudhaaf taphachuudhaaf osoo hin taane Ali Birraan kaleessa waan akkanaa hojjete wantoota inni gartee gaggaarii hojjete san akkamitti itti fufsiifnaa fakkeenya godhachuun waanuma addunyaa irratti nama beekamaa tokko irratti fakkeenyi godhatamuudha jechuudha. Ali Birraa miti akkuma addunyaatti iyyuu ebaluu akkanatti waan gaarii hojjete akkas taana akkana taana jedhameeti bar namni addunyaa kanarratti akkuma addunyaa guutuutti iyyuu numa godhamaa jechuudha. Amantii fedhii yoo hordofe jechuudha namni beekamaan tokko. Garuu kun waan ammoo Dr. Ali Birraadhaan wal qabatu miti. Namoonni tokko fakkeenyaaf yookiin ammoo maqaa isaa akkasiin kaaftanii maaliif rakkiftan maqaa isaa akkasiin kaaftanii maa gootan kan jedhu illee jira. Kun waan isaa wal qabatu miti. Inni naa godha haga hin jedhinitti jechuudha. Haga inni gartee waan kana akkas naa godha jedhee lafa hin kaa'atinitti jechuudha. Kanaafuu kun waan wal mormisiisu miti. Duuba kanaafuu guutuu biyyattii irraa Oromiyaa irraa federaal iddoo garaagaraa irraa artistoonni Oromoo guutuutti walitti dhufanii kaleessa irraa jechuudha dirra dhawatti akkasuma baandii guutuudhaan waan adda addaatiin jechuudha kan inni yaadatamaatiin jiru akka addunyaatti illee yaadatamaatiin jira. Garuu kan dirra dhawaa keessaa kun hedduu takka nama gammachiisaa jechuudha. Yoo tokkoffaa sababummaan gartee fakkeenyaaf Oromoon ittiin walitti dhufu amma fakkeenyaaf dirra dhawaa keessatti kanarra qophaa'ee tapha kubbaati jechuudha. Tapha kubbaa akka agartan kun akka gartee yookiin Chelseadhaaf yookiin ammoo PSG akkasitti hin fakkaanne Oromoodha jechuudha. Bulchiinsaa fi artistoota jechuudha. Hedduu na gammachiise wanni kun walitti dhufeenya akkanaa kun jiraatu qaba. Bulchiinsi dirra dhawaa kun kantiibaan gartee dirra dhawaa kun hedduu nama ismaartii jechuun namatti tola. An qaamaan argeellee beekuu baadhu fakkeenyaaf ijoolleen dirra dhawaa dhaqanii fi akkasuma ijoolleen dirra dhawaa keessa jiran hedduminaan yeroo sooshaal miidiyaa kanatti dhaadheessanii argaa. Akkaataa ammoo sochii isaa hogguun arginu hawaasa keessatti agarra. Waan hawaasa ta'u hawaasa waliin ta'eeti agarra. Nama dhuunfaa yookiin ammoo gartee nama akka bulchiinsummaan bakka bulchiinsummaadha san kantiibummaadhaan akkasitti bakkuma san akkuma jirutti ta'ee hawaasa keessatti illee hawaasa ta'e akkasitti mul'ata jechuudha. Yeroo garaagaraatti gaaroominni irraa ni mul'ata hojii isaa takka jechuudha. Kanaafuu lafarratti ammoo kana caala faarfamaa jira waan ta'eef jechuudha. Mee bulchitoonni biraa hundinuu warri gartee shana jettanii milishaa namatti ergitan warri gartee shana jettaniitiin uummata keenya rakkisaatiin jirtanii akkana ta'uudhaaf yaala hawaasa ta'a. Haga hawaasni boo'icha guddaa keessa jira beeki fakkeenyaaf isa jijjiirama jedhamee gaafa wayyaanee caalaa yoo dararamaa jira haga jedhu takka jiraame fakkeenyaaf iddoo garaagaraa keessatti dhugaadha waan gartee kantiibaan tokkochi yookiin ammoo bulchiinsi naannoo sanii qofti godhuu miti wantichi gartee waan siyaasaati waan ta'eef ajaja gubbarraa ta'uu danda'a yookiin gartee waraana san ka ergu kabiraa ta'uu danda'a bulchiinsi dandeettiin inni qabu waan san irratti gartee mallatteesseetiin fudhachuu qofa ta'uu danda'a ta'e haga danda'ame isinis hawaasa ta'a akka gartee Kadir Joowar kanatti jechuudha.
yoo ala kanaan gartee hawaasa amma gurbaan kun fakkeenyaaf akka gaafa jijjiiramu dhufe jeetee ruma jira way irraalee jijjiirame bakka biraa bakka rakkoon jirtu bakka gartee hawaasni yeroo garagaraatitti rakkoo booyu bakka hawaasni yeroo garagaraatitti dararaan ajjeechaan hidhaa fi haalli garagaraa jiru bulchiinsi sun irra taa'u akkuma isin agartan jechuudha jijjiiruu achirraa kaasuu kaan bakka biraa fuudhanii achi geessuu kaan asii as geessutu mul'ataa jechuudha kanaafuu mee akka isaa kana fakkeenya isarraa fudhaa isin jechuu barbaanna kanaafuu Dr. Ali Birraanii nuti yeroo kamiyyuu jechuudha kallattii amantiitiin du'aaidhaa yaadachuu kabira immoo kan addunyaa irratti illee gartee haala kanaan waan kaleessa Dr. Ali Birraan godhe yaadannoo isaa waggaa tokkoffaa wal yaadachiisuun akkuma waanuma addunyaa irratti godhamuudha waan isaa wal qabatu miti jechuu barbaadeeti. Kabira oduu gammachiisaan kun kallattii garaagaraatiin sooshaal miidiyaa kanarra kan inni deemaatiin jiru kaleessarraa sooshaal miidiyaa kana deemaa jira jechuudha. Oduu gammachiisaa araarri eegalee jira. Ebaluu bakka akkasii dhaqee kan jedhudha. Wanni tokko oduu gammachiisaa kan jedhamu oduu gammachiisaadha. Dura ajandammaa waa'ee kanaa dhagahamuun oduu gammachiisaadha. Wanni oduu gammachiisaan isiniin jedhu dhibbaraa dhibbatti jalqaba ajandammaa waan akkanaa kanaa dhagahamuun oduu gammachiisaadha. Achi booda oduun gammachiisaan kun dhugaadha moo soba? Wannummaan haasame kun garamitti deemaa jira eessa gahee eessarraa deemaa jira miti. Odummaan gammachiisaa jedhame kun dura dhugaadha ajandammaan kun haasawiin kun tole eega haasawame ammoo wanni kun ololaaf immoo yookiin ammoo gartee propagaandaadhaaf immoo dhugumaan jira wanni haasawame kun. Fakkeenyaaf akkuma isin beeytanii waggoota shanan kana keessa tokko maal inni wanni nu rakkise ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jiran kana gara biraa isiniin kutuufi miti. Torbaan takka dura ni yaadattu yoo ta'e jechuudha. Oduu gammachiisaa amma murtaa'eeti jira guututti galchuudhaa fi xiyyaarri guyyatti yeroo lama galchaa jedhamee sooshaal miidiyaa kana namoota gurguddaadhaan haga miidiyaa tokko tokkodhaan bahutti guututti faca'e jechuudha sooshaal miidiyaa kana. Namayyuu oduu gammachiisaa jedha kun kaan jalaa fuudhee inni kaan gartee kaan jalaa fuudhee jechuudha. Haga gartee namoota duraa waa shakkan illee dabalate jechuudha. Anilleen hedduu waan isin ajaa'ibsiisu dhugaa YouTube kanarratti illee qabadhee isin dhufeen oduu gammachiisaa isiniin jala jedheetiin waan kana dura duuba isaa laalee waan gari'an hogguu as fidu duraaf duuba isaa laalu malee qabadheen dhufu yeroo takka takka of dhaaduufi miti akkasitti ilaala yeroo hedduu madda isaan agarree jechuudha waan san irratti saniifin irraa dhaabadhe garuu wanti sun soba haga ammaa furmaata ijoolleen argatte hin agarree jechuudha gaafa san bar boruu eegala harbaa eegala kamisa eegala jedhameeti afarfame yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kanarra waan akkanaa ni jira ajandaadhaa fi fakkeenyaa fi abbaan fedhee haa facaafatu namni siyaasa waan kanarra naggadadha jedheeti yaadu tokko nu jidduutti darbataa hundi wal jalaa fuudheetiin facaasa wanni sun gartee waan hawwiiti waan dharraa qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yeroo garagaraatitti waan sooshaal miidiyaa kanarratti as nutti darbamu tokko dhugaadha moo sobaa wanni kuni dura tokkoffaa wanni sun faayidaa qaba waan ta'eef nu gammachiisuun dirqama achi booda dhugaa qulqulleeffanna malee. Tole hayyee amma waa'ee wabootii fi mootummaa gidduutti araaraa irratti jechuudha. Kuni oduma dhugaati. Sadarkaan inni irra jiru maal innidha? Sadarkaan inni irra jiru ani akka nama tokkootitti na gammachiisa ati itti gammaduu dhabuu dandeessa. Fakkeenyaaf gaafa amma duraa marii araaraa tokkoffaa irratti Zanzibar Tanzania Zanzibar keessatti akka mari'atanidha akkasuma gartee gamtaa Afrikaatiin akkasuma gartee waan akkasiitiin jechuudha Afrikaatiin New York warri Norway illee fakkeenyaaf manguddummaa kana keessa akka qabu Awurooppaanis Ameerikaanis akka Ameerikaan illee hin deeggarra jettee kan jedhamudha. Amman tana ammoo gara Ameerikaatitti ol guddatee jiraadha. Haga ammaatitti wanti dhagahamee waa'ee oduu gammachiisaa kanarraa haga ammaatitti wanti gartee qabatamaan jedhameetiin wantoota odeeffamaa jiru keessaa marii araaraatiif namni mari'atuudhaa deemu waliifis gala waliifis hin galu wal didaasi wal mormaasi akkasuma mariin araaraa ka'ee galame sun waggaa hedduuf tura har'atti dhumaa waggaa shanii dhumaa kudhanitti dhumaa san waan biraati garuu marii araaraatii fi haasawiin jiru Ameerikatti mari'atuudhaaf akkasuma gartee warri kumitee waan kana keessatti taphatuudhaaf deeman warri gartee waan kana keessatti mari'atuudhaaf deemu akkuma gaafa gartee gara Tanzaaniyaa deemanii san gara Ameerikaa deemaa jiranidha gara gartee Pentaagoon deemaa jiranii kan jirudha. Kanaadha haga ammaatitti wanni jiru jechuudha. Garuu sadarkaa kanarra gahanii ebalu asii ka'ee ebalutu achi dhaqee ebalutu asii ka'ee achi dhaqee wanni jedhu haga ammaatitti iyyuu wanni qabatamaan bakki maddi qabatamaadha gabaafamee hin jiru jechuudha. Amma kan irraa qabachuu qabdan walii mariin araaraa godhamuudhaaf deema. Eessatti Ameerikatti godhamuudhaaf deemaadha. Kuni waan hedduutu kan gammachiisudha. Bar godhamuudhaaf deema haa godhamu kana barkanumayyuu dhabne dharraan keenya barkanumatu dharraadhaan nu ajjeesee beeki. Ani yoo dhugaa feetan biyya san keessatti bar gaafa duraa fakkeenyaa fi gaafa jijjiirama jedhameetiin Dr. Abiyyi dhufu sanii bakka mootummaan dimokiraasiidhaa dhufe yookiin ammoo mootummaan Oromoodhaa dhufe amma booda Oromoon hin hidhamu amma booda gartee Oromoon hin ajjeefamu garaagarummaa siyaasaatiin waliin dhiibanii garaagarummaa siyaasaatiin waliin hidhanii waan jedhu gammannee lafa dhiitaa turre amma sun hundinuu nu harka hin jiru jechuudha. Osoo Oromummaa walii galee Oromummaa walitti dhukaasu akkasitti maddi gartee qawweedhaa taargaan maxxanfamu gartee kan ati shaneedha kan ati maaliidha waliin jedhamu kuni hafamee qawweema walitti dhukaasuun hafamee achi booda namayyuu akkamatti noormaali osoo hidhaniitu waan osoo ajjeessaan gabrummaan sun akkasitti ittiin uufufte maaliifi kabaxaan maxifoo sharan akkoo mallas jedhe san
dimokiraataawudhaaf yookiin ammoo gartee karaa nagayaatiin qabsaanii aangoo qabatuudhaaf maali miti. Warrummaa wallolaa jiru kun aangoo addaan qoodatee yoo tokko ta'eetiin nu gabroomse jechuudha waliin. Bar gabrummaan tunuu lama baramma gabrummaa lama jala jirraa baramma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Oromoodha kan biyya bulchaa jiru Oromoodha. Akkasuma gartee kan qabsaa jiru Oromoodha Oromoodha. Garuu ammoo Oromoon ammoo gabrummaa jala jiraa jechuudha. Maaliif garaagarummaa siyaasaatiif hundiin walitti dhukaasaatiin jiraa jechuudha. ABO'nis kallattii kanaan gartee Oromoo bilisoomsa. Biltsiginaan isaan gartee aangoo jira amma Oromootu biyya bulchaa jiran na caalu hin jiru jettee jechuudha. Amma akka gartee gabrummaa lamaa sanirraa akka takkatti deebinuudha. Akka gabroomsaan gartee fakkeenyaaf yoo waliin isaan walii galanii nu gabroomsan aamin jennee fudhanna. Achi booda ammoo nu barbaachise ka biraa itti fufna jechuudha. Kallattii ittiin gartee dimokiraasiin dhufe ammoo karaa nagayaatiin namni waan barbaade dubbatee namni gartee waan fedhe hojjete haga seera hin cabsinitti seeraan akkasitti gartee biyya isaan keessa ka jiraatu kan jedhu san isteeppi biraatti itti fufna. Amma uummanni keenya sadarkaa itti haati ilmi kee bosona jira abbaan ilmi kee bosona jira jedhameetiin gadi baafamee ajjeefamu abbaan nagayaan taa'ee buna dhugu ka waa'ee siyaasaa hin beekne kan gartee waboon maal inni wati jette homaa waan inni irra beekne hin jiru ka yoo biltsiginnaan maal jette siyaasni hin ajjeefamaa jiruu fi barre yeroo gartee namni maaliif ajjeefamaa jira waan jedhu keessa hin beekne yeroo haati yaa ilma kiyya maana jala ajjeeftan ogoottan si utti daballa jedhamee itti dhukaafamee ajjeefama yeroo abbaan maaloo ilma kiyya maana jala ajjeeftan beek ilmi isaa san waan ajjeesaa jiraniif kan inni hin beekne jechuudha ilma kiyya maa ajjeeftan osoo inni jedhu si huusi ajjeeftan jedhanii yeroo ajjeefamu obboleessi yeroo ajjeefamu yeroo ammoo lubbumaan na baasi bar hatta namoota ajjeesan kan haga lubbuun keessa baate haga laalu wantoota akkana kana jechuudha kan keessummeessaatiin jiru kanaafuu kana keessatti marimmaan araara bu'ee gabrummaa lamarraa takkatti yoo gadi deebine amma gammachuun kiyya hawwiin kiyya irra guddaa kana jechuudha. Taan isteeppi biraa yeroo biraatti itti fufna jechuudha. Kanaafuu kanarratti yaa jara kenna. Xiinxalla garagaraa akkas ta'uu deeman waboon akkas ta'uu deema shaneen akkas ta'uu deemti biltsiginnaan akkana ta'uu deemti ebalu kanaan gowwoomuu deema ebalu kanaan wanni ati beekuu qabdu warri achi dhaqeetiin achitti mari'atu suni anaa fi si caalaa dantaa waan kanaa beeka waboorraa kan bu'e anaa fi si caalaa dantaa waboodhaa akkasuma ilaalcha waboodhaa kaayoo waboodhaa beeka mootummaarraa bakka bu'e ilaalcha mootummaa kanaa kaayoo mootummaa kanaa anaa fi si caala beekaa jechuudha hundi isaatu hoggansa qaba hundi isaatu akkaataa adeemsa isaa isatu beekaa jechuudha anaa fi sirraa ka'ee ga'u maalinni oduu gammachiisaa araaramuuf deemti Oromoo walitti dhukaasuun hafee jira tokko ta'uudhaaf deeman rabbi tokko nuuf haa godhuudha. Kallattii siyaasaatiinis kan nu fayyadu isa kana kallattii namummaatiinis kan nu fayyadu kana haala amma biyyi teenya keessa jirtuufis kan nu barbaachisu kana jechuudha. Akkamitti walii galuudhaaf deeman isaaniif dhiisi atisan. Akkamitti maal irratti walii galuudhaaf deeman isaaniif dhiisi atisan. Kan waldidan hoo gaafa waldidan isan gartee kan itti deebinu jechuudha. Ammatti isa kanaadha kan nu barbaachisu kan nu feesisu isa kana jechuudha. Kanaafuu olola adda addaa kan sooshaal miidiyaa kanarratti illee deemu xiinxalla garaagaraa gartee kan ammoo wanni takkatti kan itti gammade maaliin dura tokkoffaa Afrikaa keessaa bahee achi bahu jechuun nama Afrikaa keessaa ilma Afrikaa keessaa tokko ta'eetiin akka sabboon Afrikaa tokko ta'ee Afrikaa komachuu yookiin Afrikaa diqqeessuu kiyyaa fi miti. Akkuma isinuu beektan fakkeenyaaf siyaasaan Afrikaa tanallee namni qabatee deemuun akkasuma gartee nama humna qabu nama doolaara qabudha. Akkasuma gartee siyaasaa biyya keenyaa kan deemu yeroo garaagaraatti akkuma isinuu beektan uummanni adiin keessa waan hin jirre hin milkaa'u waan ta'eef hundeen isaa achi waan ta'eef jechuun yeroo kan isin jiru beeka Ameerikaa keessa jiraa fi miti tarii waan biyya isii keessatti ta'amu keessa haga ammaatti wanni qabatamaan gartee Ameerikaa keessa jira jedhamee wanni beekame jiraatu baatus wanni Ameerikaa keessatti ta'ame homa ayitiin gamu Ameerikaan keessaa harka qabdu jedheeti yaada. Kanaafuu ta'a Afrikaa keessaa bahee gamasti achi deemuun hedduu takka jijjiirama guddaadha jedheeti yaada. Kan biraa kan lammataa immoo yeroo gartee ormi akkasitti qabee haga tokko eeguma gartee marii araaraa Taanzaaniyaa san booda ormi kallattii garaagaraatiin jechuudha. Faannoo irraa haga waa'ee garba diimaatitti akkam akka gartee biyya san irratti akkam akka ilaalcha akkamii akka deemaatiin jiru akkuma waliinuu agarru kana jechuudha. Ani yaa jara kenna ka Oromoo kana qofaa miti. Osoo mootummaa fi faannoon karaa nagayaatiin walii mari'atanii walii galuudhaaf deeman ka jedhamu taate baay'ee tokko na gammachiisan. Maaliif biyya san keessaa rasaasummaan dhabamee namni nagahaan hatta akkuma amma jenne gabrummaa lamarraa gabrummaa takkatti Amaaraan akkas ta'e Oromoodhaan akkas ta'e maaliidha akkas ta'e kun hundi hafee namni karaa nagahaatiin osoo nagahaan qotee bulaan qotateetiin galuu danda'e na gammachiisa. Kan ammoo Oromoodhaa kan aayyoon teenya abboon keenya obboleessi keenya meeqatam itti wareegamaatiin jiru ammoo maalayyaa jechuudha. Kanaafuu kun waan gammachiisaadha. Nuti akka galma gahuudhaa fi kanatti gammannee harka dha'uu qofa. Galmani gahaa wanni galma hin geenneef hin jiru jechuudha. Akkaataa ammoo anaafis caala isaantu beeka jenneeti jira. Hanabdu Abduu Moobaala Birraahi hanga qophii biraatti walitti deebirutti nagaan naaf tura.